manjalala kunona raya. Harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni fi kabajamoo maatiiwwan chaanaalii keenya irra deebi'uun baga nagaan dhuftanii guyyaa irraa odeeffannoo gammachiisaa tokko gurra isin buusuuf qabadhee dhufeetiin jira waa'ee Jaamboo Jootee. Isa dura garuu warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe gochuun maatii chaanaalii keenyaatti akka dabalamtan asiin isin gaafadha. Artisti Jaamboo Jootee ergaa biyya keessatti deebi'ee wallee tokko qofaadha kan inni hojjetee gadhiise. Haa ta'u malee sirbi inni gadhiise suni Beelbaa kan jedhu baay'ee fudhatama argatee uummata Oromoo biratti jaallatama guddaa kan argatedha. Sirbi isaa sun namoota naannoo miiliyoonii 7 oliitu daawwatee jira yeroo ammaa kana. Egaan miiliyoonii 7 jechuun akka afaan Oromootti baay'ee guddaadha. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana immoo sirba mata dureen isaa shororkeessaan nu miti jedhu hojjetee gadhiisuuf akka jedhu dubbatee jira. Sirba kana viidiyoo isaa daarekteera ta'ee kan hojjete amansiisaa ifaadha. Odeeffannoo kanallee kan baasee dubbatee amansiisaa ifaadha jechuudha. Fuula Tiwiitarii isaa irratti gadhiiseeti jira. Jaamboo Jootee baatii darbe keessa waa'ee isaa odeessanii maqaa isa balleessaa turuun isaanii ni yaadatama. Isaatii yookiis miidiyaa kan warreen alagaataan isaatii kan jedhamu irratti baatee haasofte jechuudhaan namoonni adda addaa qeeqa irratti geggeessaa turanii. Inni immoo akka inni dubbatetti Habtaamuu Lamuufaas akkasuma Daawitee Mokonniif ijoolleen baay'een dawwaltanii na gaafattaniiti jirtu. Garuu isiniif ibsuuf yaaleetiin jira. An miidiyaa kamirratti iyyuu bahee hin dubbanne jechuudhaan deebiseeti jira. Amma immoo gara qabsootti deebi'uun wallee bareedaa dhufeeti jira. Baga nagaan dhufte jenna. Sirba isaa kana miiliyoonii 1 yookiin 1 meegaa kan jedhu san gahuu fi qabna akkuma kan Andu'aalem san ammasitti nagaan tura. Viidiyoo isaa sana akkuma inni gadhiisen isinitti himna.